osoo amma inni dhugamaan fuudhee tasaate argite akkam taate. Rifaatuun hin du'aawu. Ni duutamoo zayita dafistee dheetta. Hin du'aawu rifaatumaan hin du'aawu. Garuu hin duutu marifattee kuftee malee makaataa beekin duutu. Eega. Garuu achi yoo kaate rifattee gaggabdee kuftee dhaabu kaa. Rifattee gaggabdee kuftee ati. Hin du'a jettee bire hin duune rabbi sin ajjeesne kaate achi booda akkam goote. Zayitumaan danfisetti shiila. Maashaallah. Ammalaaji sammaleen jiru ba. Hadubbii uummata. Zayita danfisu. Zayita hadubbii. Isii warri reefu isii warri reefu haafidu jettuuf zayita saniif deemte. Wali qabdee isin bu'adde. Zayitii qaalofte kana Itoophiyaa keessatti zayitii qaalofte. Akkami zayitii waa interneetii qoy. Qoy waa gaafa dhammas gaafita akkasii qaba. Dubartoota warra zayitii jettan kana zayituun kana eenyu isin barsiise. Kanarraa baranii maaltu hin beekan yaa namarraan bareenisi. Akkasii dubbiin. Zayita ofirraa dhiisa jennaa. Hordoftootaa fi Shari'aan afur ayyamtee inni dandeenyaan shari'aa yeroo afur ayyamtu san yeroo dhiiraaf afur ayyamte san dubartii zayita hin ayyamne garuu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota daawwattoota Rabbirraa Shoo. Rabbirraa Tuubii. Rabbirraa Tuubii. Akkam jirtu baga jiraattan jechaa nageenyi si wajjin haa jiraatu guyyaa irraa maal finnee isiniif dhufne yoo kan jettan taate salaama isin dura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baganoo jiraattan. Pirankii ajaa'ibaatiin isin deebinee ammallee pirankii maan itti fufuu jirra. Piraankiin itti fufnillee inni amma waan karaa suudii waan dhufeef waan wajjin deemu jechuudha. Haati manaa isa ta'anii haaminaaf wajjin walitti haasa'u jiranii qabatanii diwaanu jiran jechuudha dhagayanii. Nu amma dhukanii waliin madhanneetiin pirankii irratti dalaguu deemna ammallee urgaa dhufeet dhiyootaan gaafa dhufee sarpiraayiz goone deebisnee immoo pirankii irra dalanii kan sarpiraayiz goone heeruu isin jedhee hin dhufu kan eega goone booda amma kan itti aanu maaliif yoo keenyatti taate bubbuulanii jiran jechuudha amma guyyaa masanii miti bubbuulanii jiranii eega bubbuulan booda maal jennaani abbaan manaa kan kee suudii keessatti jaartii fuudhee ilmoolillee qaba kanaaf osoo sitti hin iyyamin osoo sin ayyamsiisin osoo sitti hin fuudhu badii guddaa balleessee garuu dhiifama ta'ee fi amma jara ijoollee ofiitii fi ijoollee ofii sanii fi jaartii ofiillee as fiduu fedhaati nu hayyamee dhiifamaan kan wallee sitti muuf har'aasis si waamne kanaaf jenneenitti asumatti as waamnetiin istuudiyoo ishii keessatti pirankii irra deemaa jechuudha. Achitti kaameraa dhusuu nu mijaa'u nama hedduu keessa jira wajuulee jira jechuudha. Haasaa irra jiran haasaa ajaa'ibaa fa'aatti jiranii kanaaf akkas goonaa jechuudha. Kaameraa keenya yoo isin booda isitti waamne akkas jennaan jechuudha. Sidoo isuu kiyyaan dhiifama irra ta'e asuma dhufanii ani isin lachuu miti tabra afurillee hin dandaati. Keessatti waaqa suudii kana nyaadhee dhufe jaartii afuruu fuudhullee ima danda'a maal jettaan tamaam akkasitti jenneenitti pirankii irra deemna waan kana jetti immoo ni ilaalla jechuudha. Hanga dhumaatti nu wajjin tura fidi jetti immoo fidi jetti. Fidi jennaan pirankii keenya nu jalaa bade. Fidi jennaan kalaas. Fidi jennaan keessaa fidde kalaas. Yoo kalon loltu taate nu tolte jechuudha. Itti tuulee aarsinaa jechuudha. Hanga dhumaatti waan kana jetti hanga dhumaatti nu wajjin tura. Daawwadhaa assalaamu alaikum. Namoonni chaanaal kanaaf haala taatan laayik sabskiraayib gochuun irraanfatinaa. Subscribe godha channel isa guddisa jabeessaa. Hammadumaatti dhufaa tura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asillaaludha. Isii ni hanga. Koya. Oke, aku mau bilang kamera kena awalnya jerahin argitu, wah mama rewata sendiri jera cura, kasih uangnya, isinya saat itu, semua nasta, ini mulai dari dia insyaallah amal ke uang, Dhukkeerraa. bodi suka mana, kalau magan youtuber lewat ini, gana wah YouTube kan wah pranking berita, kita masa ada dari ini, santuran mau toko semua jalan dari ini jera cura, semua jalan dari ini. Karena aku gua pakai Yoro semua dari ini nih, kasih anggar macam begitu lah. Anggar tuh kayak, apa sih? Amma sih itu si gebet dan Anu sudah. tim gebet ini. Habis 300 lah. Besok gua lagi besok lu baru buat. Bulan 6. Mana? Come?
Kootu sirri. Zaayimas. Kan abinaan faasisiisu jedhamu. Adduma kana jechuun ijoolleen gosa dhiiraa. Asirratti jira. Akkami? Nagaami. Okay. Muna ajaa'ibsiis tajaajilu. Abbaan manaa hin kee maanguddummaa nu ergate. Ayyee, haa inshallah. Silaa gaafa dhufe san illee sitti himna jennet guyyaa inni dhufe takkittiin waa namatti hin himine. Kanaaf amma nummaan xiqqoo bubbuliiti suulitti himna jenneen amma egaa bubbultanii jirtanii sitti mullee adiidhaan ture. Waan su'ee suutti jira. Aaruun qabdu waadaan nu seenta. Amma egaa bubbultan waan kana waa si gaafachuu deemna. Akka nu salphachiifnee fi akka nu qaanfachiisnee akka nu aarsin ni beekna akka nu hayyamtu waan si gaafannu kana. Waan khayrii rabbi haa godhu. Kanaafuu akkuma beektu kaa isinis ijoollee qabdanii ijoolleen kennaa rabbiiti alhamdulillah as geettanii jirtanii silaa inni waa balleessee jira wanti inni balleessuun illee uma haraam illee miti shari'aan hayyamtu badii isaa kan akka dhiifamallee gootee fi waan inni si gaafatuuf nu kabajee nu jaalatee isin tunatti aana jedheetiin maanguddummaa sitti nu ergateef atillee kalaas nu salphistu dhiyaadha. Atillee akkuma nu kabajee nu ergatetti atis nu kabajeetiin nu hayyamtaa dhiyaadha. Waan majiru sii muriyaa beekta. Waan majiru sii muriyaa. Waan nu si gaafatu akka nu qaanfachiise akka tole jettu akka atillee na aarre ni beekna. Akka nu qaanfachiise ni beekna amma si gaafatu deemna. Silaa inni waggaa kan hunda yeroo achi Suudii keessa si dhiisee achi taa'u san ture yeroo adda jiraatu jiruun Suudii ni ulfaatte akkuma beektu. Dhiirtii olii gad deemtee dalagu ni qabanii nama hidhanii olii gad areena olii gad fiffiigee jiraata. Ammallee nyaatanii dhuganii quufanii jiraatanii adda jiraachuu hin danda'amu. Biyyoowwan. Kanaaf akkuma ilma namaa tokkotti silaa jaartii abuuraa ni qabaati. Ijoollummaa wajji guddanne isis dhiisuun fedhuun dhiisallee hin jiru jedhee garuu akkuma shari'aan hayyamutti ni lammeeffadhaa jedhee takka wayii dabalatee lama taanaa jedhee haala gargaartu mana keessaa jedheetiin dalagallee yeroo inni hin dalagne fa'aa jira yeroo inni achi mallaqa si ergaa si gargaaraa tures yeroo garii inni dalagaan dalagu shortaa waan olii gad ariituuf dalagaa dhaabee fa'aa isiisu dalagaa birriitti kenna. Birri isiisan fuudhanii hojii si ergaa turan ta'umcee osanii. Isillee haa galatoomtu akkasitti Suudii keessatti wanni nuti jechuun waan namni fuudhee ijoollee sadi qaba. Sigalee fuudhee ijoollee sadi qaba. Amma jarlee ilmaan tiyyalee achitti addan ta'ettu anis as jira. Mallaqas taatu waan as keessatti hin dalagannu wayii ni qabna. Suuqallee yoo banne taaksii osoo bitanne baasallee osoo binne waan barbaanne illee osoo dalagne mallaqa hin dhabnu. Kanaaf ijoollee tiyya asaa dhuftu jaartiin tiyyallee as fidaachuu jira. Ati akka nu hayyamtu toleetti akka nu taqabbaltuuf abdii qabna. Akkamitti natti himin ture inni? Dho'isaadhaan waan kan akkamitti godhamaa naan hin mari'atin fuudhuuf hin deemaa jee maal natti himin? Dho'isaadhaan waan kan akkamitti godhuu danda'eewu inni? Suni waan jaartii isaatii mi haadha ilmaan isaatii miti yaa? Keefitti waan akkanaa godhuu danda'a marii hiyyaan alatti dura maanguddummaatti dhuftanii natti hin dhufuu miti. Wanni kun silaa fudhatama namaa ni qaba. Jaartii kan ta'e yoo illee nu rabbii nu fakkatee jira. Nin godhaa fayyamaanis yoo garteen hin fuudha jiru taate. Naan alatti dho'isaadhaan waan kana godhee amma dhiifama naa godheen tun waan sammuu nama seenu maaquula. Anis barre Sayidee maal seeta? Anis ammaan tana namni halaala jiru beekta namni qaamaan addaan fagaate yaannillee adda fagaate beekta. Saniifuu halaala amma yoo waan kana agartee akkana jedhetti hime isillee sammuu jeetee ijoollee tanas facaaftee deemti. Santu na shakkisiise. Achirraa takkaa masruufa isii masruufa ilmaanii numan ergaaf jechuudha. Masruufa isiirraa jireerraa fuutee naa erguu turte. Saniifuu haraam hin dalegne. Isii kun haraam waan dalagin malee yoo gartee haraam waan dalagin malee. Nadoo isii godhin jenne ka haraam hin dalagin dhugaa jee Suudiina hin jetti. Akkamni gaawwanii jira haraam hin godhinii jeen garuu naan mari'adhu isin si waa sirrii atillee innis waan badii baasu sitti himuu si mari'achuu dhabu sani badii dhabeeta. Garuu ta'ullee osoo fuudhuu adda jiraachuu hin danda'u ni fuudhaa jedhe. Anaa jaartii tan ni qabdaati. Dalagaan achiis geetta kootte tan amala dubartiiti. Dhugaa numaan jira. Kootu fuudhinee tan akka inni fuudhee kootte tan. Inni waan harkaan qabatee qullaasitti dhufee ilmaa wajjin lomaan godhu. Kanarra yoo isillee fuudhee jedhee akkasitti mutaate atillee immoo jaarsi kiyyaana tuffate
Najib bin Jalan. Fi guddoo kabajaa'inni naa qabu waan kana. Dhaaba dhugaa. Na tuffate. Nagate jaartii biraa fuudhee nan jaalatu jechuudha. Jettee atillee ilmoolee facaaseetiin aarii isaatiin heerumtaa sodaate. Takkaa ni heerumti. Ni heerumtaa kana sodaate. Akkasuma san dhaqaa jettee. Yookaan achuma dhaqee fi jara namaa dabalatee dhufte. Ijoollee akka facaasne waan sodaateef kanallee duraan itti jira. Maa akkana osoo ittiin akkana godheenaan akkas jedhee amma wanni tarte waan dura godhamte. Duruu fuudhe. Taaftee guddoodha. Rakkoo hayyamee gaafurii. Hayyamame. Hayyamee bar hin dinne bar sana. Nu namni dhooguu hin dandeenyu. San hin dinne baranis. Innu haa galatamu ka ammoo ayyuusitti mee sodoo isuu baate. Ammoo ayyuutti. Booddee mandau namarraa isuma dhageessa nama waasii hanu dhabde malee nama waasii himuu dhabde. Amma dhufee bar inni amma. Dhiqqoo gisee bubbuleerraa warreen sumaaf dhufte jechuudha. Jira ilmaan qabaa. Beeka sun inni illee baay'ee taa'amma osuma isii wajji jirtan. Tasa isii bilbiltee yookaan tasa jaraa wajjinaa so'aatee bakka biraarraa dhaga'u. walloltanii bakka biraatti dhageettanii walloltanii adda faca'uurra anummaan kabajaan jaartii ni jaalladhanii kabajaa itti himuu qabaa jedheetiin nu maratee nullee bareeda waan bareeda godhe. Eega. Aboonu kabajee Sunillee ta'ee haa ta'u tahee garuu. Namma wanneen isin yaamee beektani isin saayibboonni kiyya obboleeyyan kiyyaa beekta. Saniifoo ana amma kophaa tiyyatti itti himurra jedheetin isin yaammadhee dhufee beeka. Eega wanni keessa akka malee fumaan. Wanni tulis jechuun namni namaatu nama addaan galchaa beeka. Nama jeesee namaatu addaan galchaa. Ani isiniin gahee dubbii tiyyatana yoo ani kalata jiraadhees kalata kiyyasan badii yoo qabaadhe bakka kanatti badiinatti mura. Fuudhuun gartee shari'aa islaamaatu hayyame haraam hin daleeyne. Saniifuu amma ijoollee fi maatii as jirtuu fi achi jirtullee walitti deebisee sanis as fidee bakka takka akka jiraan nuun barbaada. Asiin deebisaa taasisan amma safaanii baafattee Asiin deebisaa jaasa sanuu taa'ee na duratti. Jarri achi ijoollee adda faca'uurra jedhee beektaa? Facaanii haadhuma ammaan na nagata isaanii. Innuu siif yaadee akka isin facaanii jecha asitti muudhoo isee agarraa jiraatani. Nam tokko bara yaadanni man tana dubbate kan nam tokko godhu eeguma gartee dubbiin gadi qaatee booda gartee wanni kun boodallee rakkoo fida garuu inni imma nu yaamee karaa sirriitiin gartee tasgabbeessee sillee gartee osoo waan takka hin balleessine akka gartee waa godhuun tun waan gaariidha. Kabajaa guddaa. Kabajaa waan gartee narra fuudhuutu kabajaadha. Akkatti imma. Maaltu irraa irra seenarra? Uti bara immoo hulaa cufannee bara kan afaan gaariidhaan. Osoo abbaan fannoo dhaga'ee gartee teenyaa isa hojjeta. Ati kooyi adda baawaa irratti namni gartee siyaasa irra wanni godhurra gartee asillee oduu alaa dhaga'urra asumatti na himaa jedhee. Jaartiin gisee dhuftee waanuma dhaga'anii namni. Jaartii fi ilmaan gisee waa akka fidaa inni osoo sitti himee ammaa bari inni kabajaan sitti himee si hayyamsu jira haa fiduu. Turgumiin qabu waan namni shari'aan islaamaa tokkoo miti lamaa miti afur garuugaa. Atillee gartee gurbaan kun gartee afaan nagayaatiin ammallee afaan jaalala qabaanti sitti himaa jira. Atis gartee hin muufatiin. Ati amma karaa sin aariiniti tamaa? Eeha. Aariiniti itti yaadite ati. Kunis dirqamarra fidaa. Jarri mabbuutii yoo feete baay'ee akkas baatii lama booda isaan dhuftuuti. Atumaan itti yaadi akka ittiin aarree oduu alallee yoo dhageettee jiraattee kanneen kanaaf innis si kabajee sitti muu isaatiin galatamu jennaan wallahi. Rabbi isaa kabajoo kennu kabajetti. Kanaaf dhageettee atillee aaruun qabdu. Jetteettee nama. Eesiti ayyamisi jarallee mana adduma kireeffatee fi adduma haa jiraatan. Rakkoo jiraatan maa rakkoo asuma deebi'uudha malee. Duraan namni gisee jaartiin. As deebi'uu tanan hin eeyyamin yaa. Maaliif maa rakkoo qabu? Takkaa jirtu fuudheera takkaa jirtu ilmoolee irraa qaba. Dhufee miidhee bira. Ammallee barsi gisee isii bira deemu sila as jiraatanii bareeda. Yoo inni achi isaan achi asii ka'ee hanga suudhii dheeressee yaadudha. Asuma mana tokko ramana tokkotti yaaduu isaa caala. Akkas karaa salphaa jechuudha. Duraan gartee jaartii lama mana tokko isin jiraatanii yoo gartee akkas jiraatte inninis gartee asumatti ollaa biraa jiraata. Si galee inninis gartee asii suudhii yaaduu. Sammuun xiyyo fudhattuun jeeras deebi'uu tan. Maaliif koo rakkumaa jiran? Osoo jechaan rakkumaa maali? Waan sirraa irratti jira takkaa jirtu fuudhee ni kana. Amma fuudhee dhageettiin tun fuudhee na duratti miti waan na duratti miti fagootti hin goddamu jechuudha. Gisee inni amma fidee asisaanii hojis jiraatan hojis jiraata. Isiin bar Suudi Arabiyaa ta'us gartee dhaluma akka ta'etti ilmoo qabdi. Atis gartee yoo dhalaan takka rakkatti hangam takka gartee isa dhagaya. Dhuga. Saniifuu yaaduu qabda. Rakkina gama birootiin yoon gargaarsa faallaa ta'een hin gargaara malee jaarsuma fayyaa hojjesumatti isiinis jiraatteenis hin danda'u tanaan. Akka bu'ee ta'amu. Ani bar isaan lachuun waan gaha. Eewa. Jechuun isiis
waan tanaa godhu sanis numaan godhaa. San beekama du'aan gartee karaa rabbi uume. Karaa rabbi uume waan haraami miti. Haraami. Garuu ilmoo na gartee kitiyoo abbaan bira jiranis gartee mi'a abbaan ni rakkatti. Si galee saniifu atimma karaa saboo itti himika sayyidu. Itti moo jira wajji waan mee maal nu jetta deebii malee. Ana dhagoo deebiin biyya sin deebituudhaan jeeqaran jaartummaan sun asin deebituu ilmaanii wajji. Bas. Akkana gudee maal rakkoo jirti laanga? Akkana. Maal? Kan kophaatiyyaan isa fedha. Asa egaa saayibboota kiyya maal seenan? Eegi isiin diddee kalas gidduu jettee achi dhaabbatte. Maaliif gaa isiin sunis ilmoo qabdi. Ilmaan sunis na yaada. Isinis na yaaddi. Abbaa heeja. Eega. Saniifuu akkuma ilmaan kun na yaadutti sunis na yaada jechuudha. Saniif anis baatii shan achi taa'ee baatii shan as taa'a. Achi deemtee? Yoo kana amma fiddeenuma baatii shan achi taa'ee as taa'atan yoo numa dhufte sanirra wayyaa malee tanas iyyee na iyyamu. Achi deemnaan karaa rakkoodha. Karaa hafuu jira. Waan hedduu jira. Kanaafuu haa dhuftu isinas. Jennee bar. Dilaree haa dhuftu bire. Aboo galata ofi akka nu kabajee tolu rabbi si haa kabaju aboo hoola. Alhamdulillah rabbil alamin. Kamera kali prank seperti jera. Jaartii homaatu sirratti fuudheenni. Jaartii homaatu sirratti fuudhee prank seperti jera. Osoo fuudhallee ni hayyamti. Diriin na hayyamsiisa gaa. Ati achi deemtee irraa achitti karaa kana goddaamurra. Maashaallah. Takki cuman hayyee jettee. Inni homeetaan hayyee. Argattee amma malee sodaachistu inni homeetaa yoo isin waasii jette suudi maddee baa jettaan. Hayyee jettee. Fuudhaa adumaan fuudhani sodaadha. Ammallee fuudhaanis eegala. Dubbii dhabta dhuma. Achi deemuu isaatiin sodaa guddaa qabdi jechuudha. Maashaallah. Karaa kanaa godaadha hisaaba malee hidhatti yoo namni hidhames gartee hidhatti hafu jira. Gabbu'insi jirtu ilmaan oromoo. Maashaallah prankiin boombii nu dhufee taate. Gartee nurra naqaadennee sodaakaa turre. Garuu waan akka naqaade. Takkitti maan hayyee jette. Deemee hafutti nirrifadde haalaan nirrifadde hara kana hamaadha. Saneech. Karaa kanatti hafu wayyaa yoo guyyaa. Maashaallah taate prankiin ajaa'iba taate. Akkasii miti. Ambani duraan hoggaan waa'ee fuudhaa miti. Dhalaa takka namatti deemtuun agarte bala bufti. Jaartii jeetuun takkaan jeefti takkaa uffat jeefti jeetiin halaalatti dhalaa deessa. Dhiiroo fuudhuu amma tarboota. Argite amma garas. Amma argite waan sittaate garte. Amma garaa. Dirqamaan nagarega. Yaayyoomtii amma arganii jiraanii. Abbaa ilmaan kiyyaa dhabuurra. Waan akkatti aanaa jiraanne deemu. Amma argita. Akkasii wallee haalan galatoomaa. Waan dhugaa biratti muulii gaazee. Waa seetee gargara bahee nabbee. Hafuudhu haadhiidha haadhiidha. Waan ta'u rakkoo hin jiru. Nammaasumaan ajjeesaa nammaasumaan ajjeesaa. La. Takka fuudhee bara kanas. Laala kanas. Dubbimaan prank sin jenne prank miti. Inni dhugaa fuudhee jira nun prank sossobne waan ati tulaa dhufi. Dhugaan fuudhee jira kanas. Maraachinaa gaa'e. Dhugaan fuudhee jira. Dhugaan fuudhee jira hayyamtee jirta kanas. Tamata duraanii jettaan. Tamata dura sitti beesan jettaan. Ati nana dhibu. Asumaan mari'ataan hin agarreesseesu. Abdullah maayini eeganii beektaa? Salaan zamanaa beektaa ziita darbitin. Gurba. Kan qaalamatee ziita oowwaa shillim sirra gootee. Nama meeqaa shilkoo ta'e. Zayita sirra dheetti. Sadiibu gartee annis zaatee ture garuu. Laala dhuute nama irraa. Amata digdama wajjin jira takka addaan illee baane taraa tana beektaa addaan ba'uun keenya kun haalaan nattillee ulfaate isittillee ulfaate ijoollee tiyyatti saalaan ulfaate maaliif namni tokko eega maatii ijaaree ilmaan dhalee horee garte maatuma isaatii wajjin rakkatus
jiraatu bareedaadha. Uummata kan wayya. Tana keessatti anis barumsa guddaan fudhadhee isiinis amma wanni achi deebuu kana hayyamuu diddeef wanni taate haa taatu musiibaan guyyaa buuti jettuun rakkoo ciccimtuu dabarsine jechuudha. Sanyii fi galatoomaan isiniidhaa. Galata raafaa achumaan gaafii takka guddoo siif qaba. Osoo amma inni dhugamaan fuudhee tasaatti argite akkam taate. Oi, rifaatuun hin du'aawu. Ni duutamoo zeeta dafistee dheeta. Hin du'aawu rifaatumaan hin du'aawu. Kanas. Garuu hin duutu marifattee kuftee malee makaataa beekin duutu. Eega. Garuu achi yoo kaate. Rifattee gaggabdee kuftee dhaabu kaa. Rifattee gaggabdee kuftee ati. Hin du'a jettee bire hin duune rabbi sin ajjeesni kaate achi booda akkam goote. Zayituman danfisetti shiila isa. Maashaallah. Ammaadha jiisa malee hin jiru ba. Adubbii uummata. Zeeta dafisuu. Zeeta adubbii. Isii wanni reefu isii wanni reefu haafidu jettuuf zeeta saniif deemte garta. Wali qabdee isin bu'adde. Zeetii qaalofte kana irratti Itoophiyaa keessatti zeetii qaalofte. Akkami zeetii waa interneetii qoy. Qoy waa gaafadha ammas gaafii akkasii qaba. Dubartoota warra zeetii jettan kana zeetuun kana eenyu isin barsiise. Kanarraa baranii maaltu hin beekaa yaa uumamarraan bareenisi. Akkasii dubbiin. Zeeta birraa dhiisa jennaa. Hordoftootaa fi Shari'aan afur ayyamtee inni dandeenyaan shari'aa yeroo afur ayyamtu san yeroo dhiiraaf afur ayyamte san dubartii zeeta hin ayyamne garuu. Zeeta hin ayyamne. Akkasii hordoftootaaf daawwattoota keenya piraankii boombii dhoosu kan yoo isin ture wallaahi laayikii 10,000 rabbirraa tuuba laayikii 10,000 sabiskiraayibii sallee 10,000 galchuu qabdan jechuudha. Waafuu qabdan inshaallah. Piraankiin nu milkaa'ee jira. Akkasii dheengadda yeroo viidiyoo lama sarara darinu yuutuubii akka banne sitti himne yuutuubiin kun keessani. Cimaatii irratti dalagaa hammatamaa. Keessaatii akkuma dhufee durumaa yeroo suudii jiru yuutuubii ni qaba inni sabiskiraayibii 1,000 inni qaba garuu asitti akka haaraatti rabbirraa shoo jedha akka dura rabbirraa tuu jennee bannee fi akka haaraatti nu wajjin eegalchiisne ati quban qabdu waa yuutuubii kanaaf sirra piraankii. Kanaaf piraankii lama sadii sirra darine arda booda garuu ati nu shakkiin piraankii tokkollee sirratti hin dalennu. Arda booda abadan hin shakkiin kalaas. Taxumuraa waan ta'eef har'a sitti himne jechuun waan dho'isaan dho'isanii iccitii namarraa ebalu maal ta'aa namarraa guuran yookaan immoo iccitii nama yookaan immoo nama rifachiisuu fi gammachiisuun sarpiraayiz Pirankii jechuun laali kaameraa dho'isaan kaameraa dhokateet waan ati jettu waan ati gootu silaaluu jechuudha. Akkasii hordoftoota daawwattoota keenya viidiyoo isin dhiyeessanii jirra yoo isin ture laayik sabiskiraayib gochuun raffatina rabbirraa tuuba ammallee deebine sabiskiraayib 100 gaafii eewwaa. Isaadhaa yuutuubara haarawaa kun dhaabbadhaa isin jenna. Akkasii tuubbira dhaabbadhaa. Akkasumas warroonni chaanaala kennaa yookaan yaasiin yookaan adaamaa tuub jala jirtan immoo viidiyoo ajaa'ibatu achirra gadi hojii jira. Hagarraa yoo argin jiraattan liinkii jala isin kennan seenaa laala piraankii ajaa'ibaa jechuudha. Nagaan nuti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.